Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa keessan hordoftoonni miidiyaa Hidaayaa yookiin intarteementii keenya baga nagaan nu turtan. Sagantaan keenya kanarraa jaalala obbolummaa jedha. Jaalala obbolummaa jechuun hundi keessanuu akkuma beektan kennaa Rabbiin uumaa ilma namaatiif kenne jechuudha. Kabajaa guddaadha. Ilmi namaa wanti bineensota biroo irraa addaan ta'uun dandeettii waa yaaduu qabaachuu isaatii jedhama. Akkuma san namni jiruuf jireenya isaa keessatti waan qabu waliif qooddatee waliin jiraata. Jaalalli obbolummaa iddoo hin jirretti jireenyi guutuu hin ta'u. Namni yookiin maatiin jaalala qabu yoo hin qabaannes kan qabu nyaatee dhabus gammachuun bula. Maatiin jaalala hin qabne qabeenya hamma fedhes qabaatus, hamma fedhe gamoo fedhe ijaarratus, hamma fedhe xayyaaraan balali'us gammachuun qabu jechuudha. Jaalalaaf gammachuu jireenyi hin qabne immoo jireenya hin jedhamu. Jireenya gammachuun guutame jiraachuuf wantoota nama barbaachisan onnee qulqulluu, gorsa qabaachuu fi imaana qabaachuu barbaachisa. Namni imaana hin qabne walumaa galatti jireenya gaarii, jireenya gammachuu, jireenya qananii jiraatee hin danda'u. Wannuma xinnootu isa fatana jechuudha. Fatanaa xixinnoo namni hin dabarre immoo asirra jireenya gaarii jiraachuu miti, boru jannata galuu miti, bakka yaade iyyuu hin gahu jechuudha. Kanaafuu nuti ilmaan namootaa wanni adda nu godhu waliif yaaduu, waliif mararfatuu, rahmata walii godhuu, kan qabu immoo kan hin qabneef laachuu, kanatu adda nu godha. Keessattuu musliimoota wanni adda nu godhu jireenya keenya keessaa kan biddeena takka qabu, biddeena takka san maatii harka qalleessaa wajjiin, gurshaa takkallee yoo taate wajjin nyaachuudhaan akka namtichi ollaa maatii ofii wajjin beela hin bulle rahmatuun kun aadaa keenya ganamaati. Haa ta'u malee amma yeroo ammaa kana ilmi namaa jireenya mataa ofiitiif qofa yaaduun namticha waa hin qabne yookiin maatii harka qalleeyyii gadi qabee of jalatti cunqursuun ergamaa ofii gochuu fi olaantummaa ofii qofa irratti yeroo itti yaadamaa jiru keessa jirra jechuudha. Kuni aadaa Oromoo keessas hin turre, aadaa namummaa keessallee waan hin jirre, namni nama ofii nyaadhee jiraadha kan hin qabneef rahmata walii godhuu dhabuun wanti akkanaa kunniin Rabbiin qofa bira osoo hin taane jireenya hawaasummaa keessattis dhiibbaa guddaa fida. Kanaaf ilmi namaa jiruuf jireenya isaa keessatti namni ofumaan of danda'ee ofiitii of danda'ee jireenya isaa jiraatee hamma ammaatti addunyaa irra hin jiru. Mootummoonni mootummoota irraa deeggarsa barbaadu. Mootummaan ani jabaadha jedhu hedduun isaayyuu hamma fedhe mallaqas qabaatu, hamma fedhes barumsaan fagaatu damee wayiitiin deeggarsaa barbaaduu isaa hin oolu jechuudha qaama biraarraa. Kanaafuu nuti ummanni muslimaa dandeettii qabnuun, humna qabnuun, beekumsa qabnuun hawaasa keenya tajaajiluun nurratti dirqama ta'a jechuudha. Nama meeqatu dandeettii daawaa kan qabu, dandeettii aartii kan qabu, dandeettii ogbarruu adda addaa kan qabu mana manatti sakaalameetiin taa'utti jira. Kun sababiin ta'eef sababa wal jajjabeessuu dhabuutiin, sababa hamilee waliif kennuu dhabuutiin, hojii hojjetame irraa faayidaa yookiin bu'aa tokko hamma tokko namni waan irraa hin binneef yookiin kitaaba barreessuu ta'uu danda'a, diraamaa waan adda addaa hojjechuu ta'a, nashiidaa ta'uu danda'a. Waan hojjete san irraa bu'aa yoo hin argatin namichi tokko deebi'ee hojii ittaan hojjechuuf hin mijatuuf. Maaliif baasii baasee ifaajee guddaadhaan
waan tokko yoo uummataan ga'e wanta san irraa yoo hin fayyadamin inni sammawee yoo hin fayyadamin hojii ittaanuuf jajjabinaa fi kaka'umsa cimaadhaan itti ka'uun itti ulfaata jechuudha. Kanaaf nuti hawaasni musliimaa wal bira dhaabachuudhaan nama dandeettii qabu ofitti hammannee dandeettii isaa san addunyaaf agarsiifnee nama of bira darbee maatii ofii tajaajilee biyya ofii tajaajile biyya ofirra darbee addunyaaf fakkeenya ta'u hedduu osoo qabnu waliigala dhabuudhaan teenyee wajjin haasa'uu dhabuudhaan hawaasni keenya kan rakkoo keessa jiru rakkoo keessatti kufee hafee kan barumsa osoo barate addunyaa iyyuu bulchuu danda'u addunyaarra darbee waan haaraa kalaqee waan hedduuf fakkeenya ta'uu danda'u manuma ofiititti sakaallamee sakaallaa iyyuu keessatti argama jechuudha. Wantoonni kunniin kan furamuu danda'an yoo nuti waliigalteedhaan tokko taanee jaalalaan wajjiin barumsaan ibaadaan amantii fi aadaa keenyas kunuunsinee ittiin fayyadamnee aadaaf amantii keenya duudhaa keenya addunyaaf agarsiifnee irraa fayyadamaa taanee saba keenyaaf amantii keenyas mataa ol qabnee wal guddifne guddinni dinagdee fi guddinni duniyaa akkasumas kan akiraallee arganna jechuudha. Walumaa galatti yeroo ammaa kana jaalala obbolummaa wanti jedhamu kun irra caalaa karaa keenyarra warroonni amantaa biraa baay'ee nu dursanii jiran jechuudha. Sila amantiin haqaa keenya ture kan itti yoo sadaqatan jannata argachuu danda'an kan namni sadaqate jannata ittiin galuu danda'u kan namni daabboo tokko nama nyaachise mindaa guddaa rabbi irraa argachuu danda'u. Amma immoo dubbiin faallaa taate inumaayyuu akka dhagaa jirutti namoonni hojii tola ooltummaa keessatti hojjetan hedduun isaanii gara biizinasiitti jijjiiranii jiran jechuudha. Hiyyeessaaf wanta kennamuuf abbaan qabeenyaa tokko biyya ormaarraa gadi lakkise gara dhuunfaa ofii jijjiiruun qaama jedhame bira osoo hin gahin ofii haala itti fayyadamaa jirantu jira. Wantoota kanneen dhaabsisuuf immoo nuti dhaloonni haarofni dargaggoon qeerroon ammaa kun irratti hojjechuu dirqama qabna jechuudha. Maalirraa dandeettii qabnurraa humnuma qabnurraa beekumsuma qabnurraa walitti gurmoofnee hawaasa keenya kan rakkoo gadadoo keessa jiru kanaaf birmachuun dirqama nurratti ta'a. Wantoota kanneen raawwachuudhaaf wal dhaggeeffachuu iddoo jirru hundatti gurmoofnee jamaadhaan magaalaa hundattuu hojii tola ooltummaa kanarratti hirmaachuun dirqama ta'a. Jaalala obbolummaa jechuun waan salphaa miti. Nama meeqatu jira kan nuti osoo quufnee nyaannee bullu ollaa keenyatti qorsoo afaaniin hin qabin osoo bishaan qofa dhugee ka bulu meeqatu jira. Ollaa keenya waan jiru to'achuu nu barbaachisa. Waan biraa gochuuf osoo hin ta'in wantuma qabnu wajjin nyaachuun wajjin nyaannee daa'imman isaanii wajjin yeroo hundas ta'uu baatu torbaanii guyyaa tokko osoo gammachiifnee yaada jedhu qabna jechuudha nuti. Intarteementiin hidaayaa fuulduraaf hojii hedduu hojjechuudhaaf kaayyeeffattee sinqeeffattee ulaagaa fi meeshaalee isa barbaachisu hunda guuttachuudhaaf qophii irratti argama. Kaayyoon intarteementii hidaayaa guddaan namoota yookiin dargaggoota akkasumas daa'imman dandeettii addaa qaban hirmaachisuudhaan nashiidaa fi fiilmii akkasumas diraamaa amantiidhaan walitti hin buune kan sabaan walitti hin buune barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an irratti hojjechuuf karoorfannee qophiirra jira jechuudha. Kanaaf namoonni deeggaruu barbaadan saba keenyaaf ummata muslimaa keenyaaf ni quuqamna jettan miidiyaa hidaayaa yookiin intarteementii hidaayaa sabskiraayib gochuudhaan akka nu cinaa dhaabbattan isiniin jenna. Isin jaalanna isin kabajna galatoomaa. Ani qopheessaan sagantaadhaa kun Ahmad Gammadoon jedhama. Waan nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa.